Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne ka gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii ka dhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti Onek Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate. Lafa ciifne jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu. Miidhaa guddaan irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deemne. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otuu jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre. Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu. Magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa ka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti haleellaa magaalaa Silkaambaa keessatti gaggeeffameen namoonni 11 ajjeefamu odeeffannoo qabnaa jedhaniiru. Ollaa aanaa noonnoo kan ta'e aanaa ammayyaa keessattis akkasuma haleellaa wal fakkaataan hidhattootaan gaggeeffame jedhame namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii dhageenyeerraa jechuun jiraattonni kun dubbatu. Itti gaafatamtoonni waajjira nageenyaa ka godina Shawaa Kibba Dhihaa waa'ee dhimma kanaa odeeffannoo kennuun barbaanne. Obbo Odaa Tarbii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jedhan. Duraan dursee waan an qulqulleessuu barbaadu wabooni gocha akkasii keessatti akka harka hin qabnedha. Akka seera keenyaatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffachuun dhorkaadha. Gocha akkasii cimsinee balaaleffanna. Gocha akkasii yeroo hedduun argamu biyya kana keessa Human Rights Atrocity'n garan qabu waggoota 5 kana keessa. Kanaaf yeroo hedduu kan nuun gaafannu qorannoo walabatti barbaachisaa kan nuun jennu kanaafi. Kana dura akkuma arginee jirru gocha akkasii kan yeroo hedduu raawwatee jiru waraana sirnichaadha. Yommuu dirree waraanaa irratti mo'amu haleellaa akkasii gaggeessee olola qopheessa. Maqaa woboo balleessuu fi akka saboonni kaan Oromoon hin ta'in akka isaan woboo sodaatanii sirnicha kanatti qofati nu eeguu danda'a akka isaan jedhanii amananii fi gocha akkasii kana dura raawwateera. Ammas sanuma jennee shakkinaa. Garuu akkuma isa jedhe qorannoo walabaa barbaachisa. Irra deebinee gocha kana akka nu cimsinee balaaleffannu ibsuun barbaadu. Yaada waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne.